firee jaatamaa firee 100 godhee dhaaltu mootummaa isaa ta'u Waaqayyo nama taasisu amma kallattii ilmaan gara abbaa keenyaatti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan jaallattanu innis kan isin jaallatu Sanbata barii kanaan mana qulqullummaa mana Waaqayyoo keessatti maqaa Waaqayyootiin kan walitti qabamtan fageenyarraas dhiyeenyarraas mana kiristaanaa fi addunyaatti kan walitti qabamtan akkasumas karaa miidiyaa hawaasaatiin sagantaa keenya kan hordoftan hundumtuu akkam jirtu akkam bultanii akkam yoo nageessan Waaqayyoo keenya uumaan keenya tikseen keenya guyyaa guyyaadhaan torbaniin ji'aan waggaadhaan marsee dabarsee umurii keenya irratti guyyaa kana nu dabalee asitti sagalee isaa akka dhaggeeffannu kan walitti nu qabee galanni isaaf haa ta'u. Akkasumas qulqulloota Waaqayyoo waadaa isaanii utuu nurraan hir'isin keessumaa kan giiftii keenya dubaroo maaramii waadaa seetiin araara isaa nu baay'isee yeroo amma keessa jirru immoo Phexrosii fi Phaawulosiin barattoota isaa yaadannee hafuura qulqulluun eega guutamanii booda gara tajaajila isaanii utuu hin bahin lagannaa isaan lagatanii tsooma isaan tsoomanii isaan booda gara hojiitti bobba'an sana yaadachaa nuyis immoo jireenya hafuurawaa keenyaatiin firee hafuurawaa akka buufannu yaa Waaqayyo nu gargaari jennee tsooma barattoota isaa duuka bu'oota isaa kana keessa yogguu jirru kana eebba jara eebbiseen hunda keenya Waaqayyo nu haa eebbisu biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu tokkummaa uummata keenyaa nuuf haa cimsu. Egaa guyyaa irraa wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 jalqabee waan dubbifame waliin hubanna. Mata dureen barumsa keenyaa Waaqayyoon duukaa bu'uu isa jedhu ta'a. Waaqayyo duukaa bu'uu isa jedhu adeemsa ofii Waaqayyoon akka barbaadu taasisuu Waaqayyo duukaa bu'uu yookaan following God's jedhanii uumaa duukaa deemuu uumaa duukaa bu'uu fedhii uumaa guuttachuu isa jedhu sanayyuu waliin ilaalla. Isa kana kan kaasnu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Maatiyos kanarratti waan dabarsee qaba. Barattoota isaatti yommuu himu, barattoota isaa yommuu barsiisu namni isaa wajjin deemuu danda'u, namni isa duukaa bu'uu danda'u maal guuttachuu akka qabu tokko tokkoon itti agarsiise. Ergasii jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 jalqabee ergasii gooftaan keenya Iyesuus barattoota isaatiin namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisu. Namni ana duukaa bu'uu barbaade waa'ee ofii isaa dhiisu. Fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofii irratti kaawwatee ana duukaa bu'u fannoo du'asaa baattatee ana duukaa bu'u. Kana keessa tokko tokkoon yaada achi keessa jiru ilaalla jechuudha. Akkasumas namni jireenya isaa oolfachuudhaaf yoo barbaade jireenya isa duraan ni fuudhamaa. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa deebisee isa ni argataa jedha. Fedhii namaa wajjiniin walitti fidaa deema. Waaqa duukaa bu'uu
ilma waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu ajaja isaa wajjin deemu maal jechuudha duukaa bu'uun isa jedhu kana sirriitti ilaalla. Qabiyyoon wangeela kanaa hin baay'ataa haa ta'u malee garuu keessaa amma nuu danda'ame yeroo amma nuu eeyyame kaasneetu ilaalla jechuudha. Yeroo qabaattanitti manatti galtanii isa kanaa wajjin akka deemutti seer mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 4 akkasumas immoo faarfannaa Daawit 110 boqonnaa 3 itti dabalees Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 7 jalqabee yeroota kana gaafa ilaallu akkaataa wangeela amma dubbisame wajjin akkaataan itti deemu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Egaa Waaqayyo duukaa bu'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqaatii jennee Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin kan ayyaaneffannu kan waaqeffannu Abbaa ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko jennee waaqeffannu ala taanu Waaqayyo kanaa wajjin bu'anii deemu isa hordofuu maal jechuudha isa jedhu kana ilaalla jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba of dhiisaa nuun jedhe. Of dhiisaa namni anaa wajjin deemuu barbaadu namni waamamee akka jirutti Waaqayyo isaa mul'isetti anaa wajjin deemuu barbaadu ofii isaa duraa dhiisuu jedha. Kuni hiika baay'ee of keessaa qaba. Of iseen jettu kun hiika baay'ee of keessaa qabdi. Fedhii ofii dhiisuu, kabaja ofii dhiisuu, bu'aa ofii dhiisuu, kaayyoo waamamaniif sana caalsisanii ilaaluu, isa waame sana waan inni jedhe jala bu'anii ilaalanii hordofanii isa raawwachiisuu of kennu. Of gatu miti, of dhiisaa ala jedhu of gatu miti. Yoo ati of gatte namni si kaasu hin jiru. Of beekuu, of hubachuu, eega of hubatte booda isa of hubatte kana isa hordoftu sanaaf of kennuu jechuudha. Galata isaa galchuu, kennaa isaaf kennuu. Namoonni tokko tokko Waaqa duukaa bu'uun of gatuudha jedhanii kan of gatan jiru. Of gatuun barbaachisu addunyaa kanarratti. Ati of gannaan addunyaan si dhidhiitti, sirra deemti, si tuffatti, jiraattee kee dhiisti jechuudha. Isa kanarratti ati immoo kabaja kan qabdu, ulfina kan qabdu, mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhamtee Beeta Maqdes yookaan mana qulqullummaa Waaqayyoo Teempil jedhamtee kan waamamtuudha. Kabaja qabda. Eenyummaan kee kun kabaja qaba. Furdattus, qallattus, diimattus, gurraachoftus, huqqattus, sitta toltus, sitti tolu adiistus Waaqayyo si uume. Harka Waaqaatiin uumamte. Biyyoo kanarraa Waaqayyo kaasee kabajaan si uume. Kabaja qabda jechuudha. Kabaja isa qabdu sana itti tumbooniin of bartee Waaqatu na uume jettee isa kana fuutee Waaqayyo of dhiyeessuu jechuudha. Of dhiyeessuu. Waaqaaf of dhiyeessuu kun kan keeti jettee sirraa dhufee siifan kenna jettee isaaf dhiyeessuu. Jireenya kee Waaqaaf dhiyeessuu. Jiraachuu barbaaddaa? Eega jiraachuu barbaadde ofiif du'ii siin jedhe. Ofiif du'i. Fedhii keetiif du'i. Fedhii keetiif kan duute fedhii anaaf haa ta'u waan hundumaa isa jettu sana dhiisi. Isaaf fedhii isa anaaf ta'a jettu sana dhiisi. Isaaf du'aa ta'ii. Fedhii kee mo'adhu. Yoo isaaf duute anaaf of kennite
isa ofiif of ajjeeste isa fedhii kee ajjeeste sana na biratti argattaa si jedha jireenya kee argatta. Yoo ana duukaa bu'uu barbaadde isa ana jettu sana ana malee jettu sana anaaf malee jettu sana ilaa ana isa jettu sana dhiisuu hin dandeessu silaa garuu anaaf malee isa jettu sana ana malee isa jettu sana dhiisiitii kottuutii ana duukaa bu'ee kun kan waaqaati jedhi ofuma keeyyuu anuu kan waaqaati jedhiiti ana duukaa bu'ii galanni waaqayyoo haa ta'u. Hiikni isaa keessumaa yeroo ammaa addunyaa kana irratti ilaalchi filosofii saayikoolojii namni of giddu galeessa godhee deemu kanaa wajjin gaaffii gaafatamu wajjin deebii guddaa kan deebisuudha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoonni isaa utuu gara addunyaa kanatti deemanii namoota kaan hin barsiisin dura jarri ofii isaaniitii waan hubachuu qaban itti himaa jira. Ana duukaa bu'uu barbaaddanii ittiin jedhee ala gabaan 5 kan ta'u namni yaa'ee miilla isaa jala taa'ee dhaggeeffatunni gara tulluutti ol ba'ee dhaabbatee haasa'u gaafa argan waa'ee barumsa isaa gaafa dinqisiifatan harka isaatiin eebbisee jara beela'aan ala nyaachisu isa dhukkubsataa ala fayyisu arganu kana hundumaa miti kan itti agarsiisu of dhiisaa dura gara kanatti deemuudhaaf ana duukaa bu'uudhaaf hojiin ani ittiin isin waame sana bira ga'uudhaaf yoo barbaaddan dura ofii keessanii dhiisaa fedhii keessan mo'adhaa. Ummata gaggeessuudhaaf dhufaa jirtu ummata yoo gaggeessitan taatan immoo fedhii foonii fedhii ana malee fedhii ana wayyaa sana dhiisaa isa ajjeesaa. Lubbuun keessan fedhii akka kanaatiif kan du'e haa ta'uutii isaan yoo ajjeestan ofuma keessanuu isa ana jettanu sana dabarsitanii ka anumtiyyuu kan waaqayyooti yoo jettan isa gattanii kabajaaf jettanii kabaja waaqayyootiif jettanii maqaa waaqayyootiif jettanii ulfina waaqayyootiif jettanii anarra waaqayyo adursu jettanii anuu kan waaqayyooti jettanii uumaa kootu na uume yoo namni furdina kootiin naatti faarfate diimina qallina kootiin naa faarfate maal jedhe kundu waaqa biraa dhufee waaqni galatoomuu jettanii galata isinii kenname sana waaqa keessaniif yoo gootan yoo isin kabajanis yoo isin leellisanis kan isinitti no'ine yoo isin immoo arrabsan yoo tuffatanis immoo kan uumaa isinitti hin fakkaanne fedhii keessan jalqaba mo'adhaa. Maaliif kana jedhe jireenya furawwaa keessa waaqayyoon duukaa bu'u keessa waan baay'ee jira. Akka addunyaa kanaatti gowwaa jedhaman omaatti hin galanuu jedhaman akka ilaalcha addunyaa kanaatiin jarri kun omaan beekanuu kan jedhaman akka jireenya furawwaatiin immoo waan hunda kan beekan iccitii hunda kan beekan kan waaqni isaanii jaraa ibsu sammuun isaanii tokkollee shara tokkollee kan hin qabaanne ganamaa galgalaa akka waaqayyo isaan uumetti jiraachuudhaaf kan fedhan haqaaf dhugaa uummatatti mul'isuudhaaf ifa namoota dukkana keessa jiranutti ibsuudhaaf kan barbaadan akka ta'anuuf jara waamee jechuudha. Hojiin itti waamamneef inni tokko akka waaqayyootti waaqayyo duukaa bu'uu keessaa inni tokko gara ifa waaqayyootti ba'u. Gara ifa waaqayyootti ba'u. Ifa waaqayyo ibsaa keenyaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti inni ibsaa addunyaa kanaati. Kanaafuu kan isa duukaa bu'u dukkanni san argatu jechuudha. Dukkana addunyaan kun aduun hin iftiif galgala urjiin hin baatiif
jiinin baatiif kanarratti immoo tolshatee ilmi namaa addunyaa kanarratti dukkana keessaa ba'uuf ibsaa adda addaa tolchata. Haa ta'u malee jireenyi cubbuu keessa jiru, jireenyi cubbuudhaan deemamu dukkana keessaa jireenya deddeebi'uudha. Namni Kiristoosiin hin beekne, Yesuus Kiristoosiin kan hin qabaanne cubbuu keessaa nama deddeebi'ee dukkana keessa jirudha. Maaliif dukkana dhugaa Waaqayyoo hin beeku. Namni tokko immoo isan beeka jedhee kan cubbuu hojjetu yoo jiraate ammas innis dukkana keessa jira jechuudha. Dhugaatti hin baane jechuudha. Kanaaf isin kan waamamtan nuyi kan waamamne kan wal qabannee akka deemnu kan taasifame jalqaba gara isaatti dhufuudhaaf fedhii eenyummaa isaa ana malee jedhu sana, ana beekaa isa jedhu sana, hundumtuu anaa fi isa jedhu sana, fedhii foonii eenyuyyuu qabuu sana mo'achuu barbaachisaadha jechuudha. Kana taanaan maal namni addunyaa kana hin argine lubaa riisoorsiidhaaf wal fixaa jira, wal ajjeesaa jira. Addunyaan inni humna qabu isa humna hin qabaanne saamaa'oo jiraataati. Nutti himtee kana nu saamsisuudhaaf jirtaayii akkanaan hin jenne. Inni humna qabu isa humna hin qabe yeroo saamu kanatti addunyaa kanarratti nabbaa irree isa irree hin qabne irratti gooftaa ta'ee yeroo jiru kanarratti ati kana biyyaaf lallabdamoo dhuunfaa namaatiif lallabdamoo eenyutti dabarsita akkanaan hin jenne. Wangeela lallabaa jedha. Wangeelatu kana jedha. Ana duukaa bu'uu yoo barbaaddan dura of dhiisaa mun jedhe. Na duukaa bu'aa ala jedhu dura namni anaa wajjin deemuu barbaada. Dura ofa dhiisu. Kanarraan kan ka'e namoonni tokko qabeenya isaanii saamaman, namoonni tokko bittaa garbummaadhaan addunyaa kanarraa jireenya addunyaa kana keessa yeroo baay'ee bitaman. Wangeelli kun ilaalcha eenyuutiin barreeffamee gara jedhutti deeman. Maaliif ilaalcha wangeelli kun sagalee Waaqayyootiin barreeffamee, hafuura Waaqayyootiin barreeffamee, Waaqatu namarra bulee sagalee isaan kun akka barreeffamu godhee jennee hamanna. Namoonni jarri kaan garuu yaaduma isa kanarraayyuu ka'anii maal kunoo yoo waan qabannu hundumaa dhiisnee isa duukaa buuna jennee maqaa wangeelaatiin dhufanii jarri lixaa kun jara Afrikaa kana kan ittiin garboomsatan yoo kanarraa ka'eetu akkamitti eenyummaa ofii namni dhiisee isa duukaa hundumtuu deemaa. Ammallee yoo argitan jarri amantaa gaggeessina jedhanu, jarri qeessotaas, jarri paastorotaas, jarri nuyi hin cuubna jedhanus, jarri baataawii jedhamanus rakkina akkanaa uumanii ofii isaanii duwwaa abbaa qabeenyaa godhanii uummata hiyyeessaa jiru. Ati maal nutti maa jirtaa anaan jettanii qormaata amma addunyaa keessa jiru seenaa isa darbees fidanii gaafachuu dandeessu. Kun gaariidha, gaafadhaa. Gaaffii sana garuu deebii isaa sinumaaf inni isa bira gaasifne. An garuu waan wangeelli jedhu sanan isinitti hima. Ergasii Yesuus barattoota isaatiin waan inni jedhe, namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa ofirratti kaa'ee ana duukaa bu'uu jedhe. Waa'ee isaa dhiisee isa kana bu'uurri isaa. Amma gaafa dhuftan isinillee fagootuun dhageen sa'aatii kun silaatti hojjettanii waan baay'ee waan itti argattanu. Sa'aatiin kun boqottanii borimmoo hojiidhaaf kan itti dammaqtanii kaatanudha. Yeroon tokko kan baddu isin biraa hin jirtu. Garuu iskeejuula keessan keessatti, yeroo keessan keessatti, karoora keessan keessatti yeroon kun kan Waaqayyooti jettanii kaawwattan. Gatii bartaniif, ijoollummaa keessanii gatiitti guddattaniif,
kana duwwaa miti. Jireenyis immoo sagalee Waaqayyoo deddeebitanii barachuun keessan katii isinii galeef kana gootan. Namoonni baay'een kana gochuu hin danda'an. Namoonni baay'een bakka sagalee Waaqayyoo lallabamu deemuudhaaf mana isaanii dhiisanii siree isaanii irraa kaanii deemanii Waaqa waliin galateeffachuudhaaf hin danda'an. Sababa baay'ee qabu. Inni kaan hanqina hubannoo irraa kan ka'e. Inni kaan danda'ee cinaachisaa siree ciisachaa sanarraa ka'uu kan dadhabe qabamee jechuudha. Dirqamee jechuudha. Dhukkubsatee kan rafumee kan jedhu. Inni kaan immoo yaada sammuu isaa keessa jiru qabamee filosoofii waa'ee akkaataa amantaa ittiin ilaaluuf jireenya isaa ittiin ilaalu sanarraa dabuu isaarraan kan ka'e of dhiisee Kiristoos duukaa bu'uu hin dandeenye. Isin garuu buutanii jirtan. Isin garuu dhuftanii jirtan. Kanaafuu gammadaa. Maaliif kan gara koo dhufe gara bakkeetti hin baasu jedhe Waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u. Kan gara koo dhufe tasa gara bakkeetti hin ba'u. Kan gara mana abbaa kootii dhufe mana abbaa kootii keessa kutaa baay'ee jira. Kanaaf eenyuyyuu akka kennaa isaatti kan ittiin hojjetee, kan ittiin galateeffatee, kan ittiin gammadee bulu jira. Yeroo dhufaatii keessaniitti si yaadda'inaa ganama kan dhufes, guyyaa waaree kan dhufes, galgala kan dhufes, gidduu kana keessattis kan dhufe hundumtuu gatii isaanuma argata. Waa'ee yeroo si laallate yoo ta'e. Kanaafis na darbee jettanii abdii kutattanii boodatti akka nafne gatiin keessan isin jalaa hin badu. Galanni isaaf haa ta'u. Isa jalaa waan irratti jiru inni nu waame waan hunda nuu qaba jechuudha. Waan hunda nuu qopheesseera jechuudha. Kanaaf Waaqayyo duukaa akka buunu, isaa wajjin akka deemnu, ilmi isaa Yesuus Kiristoos dhufee nutti mee ana duukaa bu'aa jedhe. Ana duukaa bu'aa. Ana duukaa bu'aa la deemtanu. Karaan akkuma dirree fiigichoo kanaa kan mijate miti. Dirree fiigichoo meetira 100 isa ta'u, 1500 isa ta'u, maaraatooniis yoo fiigdan egaa ammuma ta'e fiigichoo sanaaf akka ta'utti karaa sana qophaa'ee jira. Yeroo isinii kennametti irra deddeebitanii shaakaltaniitu fiigichoo sana fiigdu. Inni jireenya fuurawwaa kunis akkasii meetira 100 1500 tuffachuu koo miti. Tumma fiiginaa jettanii utuunan jalqabin jarri fixu. Jarri kanarratti muuxannoo qaban dafqa isaanii xuruursanii fiiganii seeyyuu fixu. Seebba 100 iyyuu san inni maaraatooniis akkasuma argitanii jirtan. Haa ta'u immoo malee kanaaf fuurawwaa kun asii jalqabeen yeroo akkanaa fixan jettanu jireenyuma keessan guutuutti deemtu jechuudha. Jireenyi isinii kenname ammami waggaa meeqa isa jedhamus hin beektan. Kanaafuu al tokko tokko waan dheerate fakkaata. Inuma dhufa yoo jedhamaati eessa jiraa jedhee utuma namni eegu yeroodhuma addunyaa kana irratti waraanni iddoo tokko ka'ee iddoo tokkotti kunoo barreeffamee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti bakka amma addunyaan kun gaggalagaluu isheeti dhumuu isheeti jedha namni. Achi booda isas darbee jiraata. Ala Covid dhufes kunoo dhukkubni dhufa jedhamee jira. Ala sana dhumuudhaaf jedhama. Namoonni tokko tokko taatee lafarratti taatu kanaan sababa godhatanii gara Waaqayyootti kan deebi'an hin jiru. Gaariidha kunis. Haa ta'u immoo malee yeroo isaa namni hin beeku. Eenyu illee kan beeku hin jiru. Abbaa malee kan jedhe yeroodhuma lafa kanarraati. Kanaafuu yaaddoo nurraa dhiisee isin kan na duukaa bu'uu barbaaddan, na wajjin jiraachuu kan barbaaddan, deemuu kan barbaaddan jalqaba fedhii foonii keessanii dhiisaa nuun jedha. Dhiisaa. Kanaafuu fannoo qormaatatti waan baatanu jechuudha. Fannoon kun jechuun fannoo Yesuus Kiristoos kan itti fannifame kan irratti bismaaraan miilli farka isaatti dha'anii gonfoo qoraattii
sammuusaarra ka'anii cinaacha isaa dheebuudhaan itti waraananii dhiiga isaa dhangalaasanii lubbuu isaa asirratti dabarsee nuu kenne. Fannoo Yesuus Kiristoos kana alalaallu akka inni kaanii kun warqii irraa hojjetamee, inni kun mukarraa hojjetamee, inni kun pilaastikii irraa hojjetamee jedhu maateeriyaalii irraa hojjetame tun ta'in kaffaltii isaa sirratti nuu kaffalame ilaallaa jechuudha. Gatii isaa sirratti nuu kaffalame ilaallaa jechuudha. Qabannee ala deemnu kun salphina isa salphisuudhaaf asirratti fannisan. Inni garuu kabajaaf nuu oolee inni asirratti fannifamee jireenya nuu kenneeraa jennee amanuudhaaf kabajachuudhaaf iyyuu qabannee deemna. Inni irraanfannu qabnee ala deemnu nuyis immoo gidiraa rakkoo nutti dhufu mo'anna jennee qabannee deemna. Humna jechuudha. Itti hirkannoodha jechuudha. Abdii itti godhanneerra jechuudha. Fannoo kanarratti godhanne jechuudha. Fannoo irratti fannifamee nu fayyisa sanarratti godhanne jechuudha. Isa maateeriyaalii kanarratti utuu hin ta'in ija afuurawwaadhaan arginu isa inni kaleessa qaraaniyoo irratti nuu fannifameyyuu arrabaattannee jirra jechuudha. Gati kanaa rakkoo kana gidira kana utuu hin irraanfatiin isa nan jiraadha ofii keessanii jettanii haala ittiin jiraattan sana dhiisaatii ana duukaa bu'aa nuun jedhe. Ana duukaa bu'aa. Yoo lubbuu keessan akka addunyaa kanaa akka fedhii foon keessanii godhachuu dhiistanii ana duukaa deemtan, yoo lubbuu keessan anaaf jettanii gattanii in argattu jedha. Jireenya keessan lubbuu keessan anaaf jettanii dhiistan in argattu jedha. Nama amantaa keessa Abrahaamtu na dhiba. Yeroo baay'ee nama Abrahaam jedhamu namni hin beekne hin jiru. Waaqayyo alasa waamu nama amantaa waaqatti amanuun turre Abrahaam. Ala baay'ee Waaqayyo eessa akka nama waamu, eessa na duukaa akka bu'i jedhu nama ajaa'iba Waaqayyo. Kanaaf amma namoonni amantaadhaan nuuf fakkaanne illee yoo jiraatanii kan kootu caalaa nama arrabsu hin barbaachisu kan abbootiin keenya jedhanu. Kanaaf sirriidhas immoo eessa keessaa garamitti Waaqayyo nama akka qajeelsu yoom akka waamu hin beekamu. Isa booda tureetiyyuu dhufee fuuldura ta'a. Isa amantaa salphisaa ture, arrabsaa turetu dhufee fuulduree ta'a. Akka qulqulluu Phaawulos fa'a. Qulqulluun Phaawulos utuu hin jedhamin Saa'ol jedhamee nama kiristinnaa faana bu'ee balleessuudhaaf deemu ture. Inuma hojii isaa hojjeta. Jaraan gorra jiran gatii beekuuf xalayaa fudhatee akka barbaade dhaqeetu namoota maqaa Kiristoosiitiin maqaa Yesuusiitiin walitti qabamanu bakka jiranii balleessuudhaaf, hidhuudhaaf, mana isaanii gubuudhaaf nama eeyyama fudhatee deemu nama turetu Waaqayyo booji'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. In jijjiira, in waama, in kabaja, in danda'a. Isa booda qulqulluun Phaawulos qulqulluu jedhame. Seenaa isaa baay'eedha. Yeroo baay'ee fudhata. Seenaa akkanaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha kiristinnaa keenya keessatti. Qulqulluun Phaawulos immoo callisee miti kan deeme, hidhamee gombisaa yookaan guubootti qabanii dhoksanii amma baasanutti kan ga'e. Abrahaamis gaafa laaltannu nama Waaqayyooti. Waaqayyo maatii isaa mana abbaa haadha isaa dhiisiseetu Abrahaam achi keessaa mandara keessa jiraattu sana keessaa dhiisii baheettiin jedheen. Isaan dura Waaqayyoodha jedhee kan inni waaqeffatu mana abbaa isaa keessas kan ture. Muka dhaqanii kutanii soofanii harkaaf miilla ijaaf gurratti baasanii waaqeffatu turani. Kanan nu uume jedhanii isa sagaduu turan. Abrahaam abbaansaa abaabileensaa gara furiitti jechuudha. Isa keessaayyuu innis immoo kana hojjetee baasee gabaatti baasee nama gurguru ture Abrahaam. Waaqayyoon hin beekuu ture. Garuu fedhii Waaqayyoon baruun kun keessa ture jechuudha. Dhugaadha moo dhugaa miti? Muka baatee deemu sana gooftaa kooti jedhee gabaatti baatee deemuu sana guyyaa tokko meeqa gooftaa koo jedhee muka sanaan
miillatti tolshee, harkatti tolshee, ijatti tolshee, gurratti tolshee gabaatti baasee gurgura. Ati gooftaadha, ati waaqa, maatiin koo abbaan koo si waaqeffata. Ani soo kunoo si waaqeffachaa jira, gabaatti baasee si gurguruufan jira, uummanni akka si waaqeffatu garuu amma nan dadhabe meen irraa bu'e miillaan naa deemi xinnoo see na gargaare deemi. Miilla qaba. Deemuu hin danda'a? Hin danda'u. Anuu sana qoosaa sitti qoose boo gooftaan waati gooftaa taateetu nan jiru akkam lafa deemta. Meenni kun haafuuti. Mee nama taphachiisii numan dadhabee seenaa tokko tokko natti maa deemii jedheen ammas afaan qaba. Gurra qaba. Gooftaadhaan inni jedhee muka sana toshatee baatee deemu. Garuu haasa'uu danda'a? Hin danda'u. Dhaga'uu hin danda'a? Hin danda'u. Gurras qabaa garuu hin danda'u. Kana booda Abrahaam isa harkatti qabatee jiru sana akka san dhageenye, akka san argine, akka san gargaarre argeetu gabaatti baasee utuu ija qabuu kan hin laalle, utuu gurra qabuu kan hin dhageenye, utuu miilla qabuu deemuu kan hin dandeenye, utuu harka qabuu kan naman gargaarre gooftaa kun isinii fideen jira kottaa bitadhaa jedheen. Abrahaam maal ta'uu isaati? Kanaan dura dhufnee sarraa bitanna amma immoo ofuma isaatii salphisaa waaqa isaa maal ta'e Abrahaam jedhanii. Sabooda namni gara isaatti dhufu dhabamnaan innis lafa kattaa dhaqeetu kattaa jalaan kattaa lafa jirurra kaa'ee dhagaadhaan caccabsee balleesseedha. Isa booda eenyugaa kana booda kanan waaqeffadhu jedhee ammas waaqa barbaadu jalqabe ilaalaa karaansaa tokkichumaan akka keenyaa maatii keenyarraa dhaalee yookaan immoo carraa argatnee barannee akka Kiristoosiin hordofnee Waaqayyo hordofnee kanaa miti. Ala sana wanta akkanaan jiru. Intarneetiin hin jiru. Moontaarmoon akka kanaa dimsumaa sagalee guddistuun akka kanaa hin jiru ala sanatti jechuudha. Qeesiin hin jiru. Sheekiin hin jiru. Paastarri hin jiru. Homtu tokko waan jiru hin jiru. Namoota ala sana jiran immoo istaastikii keessa teessanii deemtanii gaa bara Abrahaam immoo nama addunyaa kanarra baay'inni isaayyuu hammam ture jettanii immoo ilaaluun immoo waan tokko. Odeeffannoo nammam akkamitti wal gahaan ni jedhus immoo waan tokko jechuudha akka bara kanarra teenyee akka bara sanaatti yaaduu hin dandeenye. Gatii kanaaf Abrahaam isa maatiin isaa waaqadhee waaqeffatu harkaan hojjetame sana mana isaa keessaa baasee gabaatti baasee eega salphisee kattaarra kaa'ee dhagaadhaan eega caccabsee booda kanaan booda waaqa barbaachuu jalqabeetu. Seenaa kana hunda keessa ba'eetu Waaqayyo Abrahaam qe'ee kees maatii kees dhiisitee ba'ii ittiin jedhe. Ibraawiyaan boqonnaa 11 irratti waa'ee Abrahaam ala haasa'u kan nama ajaa'ibsiisu Waaqayyo ba'ii ala isaan jedhuu jedha. Waaqa duukaa bu'uu dhaga. Kan amma mata dureen barumsa keenyaa eessan naqaa jedheellee Waaqayyoon hin gaafanne inuma jajamee ba'ee jedha malee eessan naqaa jedheellee hin gaafanneedha. Qeesaa mana maatii isaa dhiisee ala deemu kotteen isaa lafa boqottu dachee tokkollee hin qabu turee jedha. Eenyuun abdii godhatee ba'ee? Waaqayyo. Abbaa amantaa fakkeenya amantaa Abrahaam kan ta'e kitaaba kana irratti caqasamee jiru inni tokko Waaqayyoon haadhoo hordofuudhaaf Waaqayyo duukaa bu'uudhaaf sababa waa tokko iyyuu isin hin barbaachisu. Eessa dhannaa isa jedhu sanayyuu isatu deebisa. Isa si waametu deebisa. Waaqayyo waadaa isaa galee qeesaa keessaa isa baase. Ittiin immoo akka urjii samii akka cirracha galaana daarii si baay'isaa ala jedhuun immoo amma waggaa 90 ta'utti waa tokko sanyiin qabu ture. Haati manaasaas maal maseenni kun dhaltuu hundeessu maal taate kana gogdee afte namni see jedhee see arrabsu. Maal jaarsi kun inuma dulloome ijoollee tokkollee qabu amma qabeenyi isaa baay'atee eenyuti isa dhaalaa'utu jedhanii namni itti kolfanu. Garuu Abrahaam laphee isaa keessatti maaltu ture? Waadaa Waaqayyoon isaa galee san akka urjii samii akka cirracha galaana daarii si baay'isaa isa jedhu ture. Gatii kanaan tokko tokko gaafa Waaqayyo duukaa buunu waan Waaqayyo nuu gale waadaa Waaqayyo nuu gale sun amma nutti mul'achuu dhiisuu danda'a. Amma harkaan qabachuu dhiisuu dandeenya.
amma nutti mul'anne amma harkaan hin qabanne jechuun immoo waan Waaqayyo waadaa gale sana hambisa jechuun miti galanni isaaf haa ta'u. Yeroo isaatti hin taasisa jechuudha Waaqayyo. Maatiiwwan Waaqayyo. Ala baay'ee ba'aaf bu'ii adeemsa addunyaa kanarraan kan ka'e jireenya fuula keenyaa isuma nama Waaqayyoon hin beeknu jennurraayyee waan adda ta'u hin qabu. Inni sun isin jiraata, isin hin jiraadha. Inda'uum inni sun ana caalaa iyyuu fooyya'ee jireenya fooniin itti tolee jiraachuu danda'a. An maalan buufadhe iyyuu jechuu dandeenya ta'a. Haa ta'u malee Waaqayyoon duukaa buunee jireenyi keenya amma lafa kanarra jiraannee owwaalamnee xumuramutu tun ta'in awwaala booda jireenya jiru sabdii godhannee jiraanna. Waaqaaf galanna ta'u. Du'a mo'annee jiraannaa jechuudha. Utuduuf jirru du'a mo'annee jiraannaa jechuudha. Maaliif inni nu waame sun isa du'a mo'atee ka'ee gati ta'edha. Kanaaf abdii yeroo hundumaa dukkana keessatti illee ibsaa taanee ibsuu kan dandeenye. Lafa dadhabee namni jirutti amlee taanee jabeessuu kan dandeenye. Isa dhukkubsatee jiru fayyuu akka inni danda'uuf sababa Waaqayyo nu taasisee nu waamee jira. Kanaaf yoo dhukkubsanne isin fayyinaa. Yoo dadhabne isin jabaannaa. Eenyuun nu wajjin jira? Eenyutu nu waame? Waaqayyoon nu waamee jira. Gatii kanaan maatiiwwan Waaqayyo duukaa bu'u keessaa inni tokko bu'aan argamu. Sababatti waamamne yoo yeroodhaaf illee guutamee arguu dadhabne abdiidhaan deemna inni nu waame sun waan nu waameef sana yeroon isaa dheeraa nutti fakkaatu malee yeroo Waaqayyo jedhatti nu taasisa galanni isaaf haa ta'u. Gatii kanaaf akka Abrahaam amantaa keenyaan amma dhumaatti cimnee deemuun qulqulloota jira isa hordofanii deemanii kabaja qulqullummaa sana argatan bira gahuun nu barbaachisa jechuudha. Nu keessaa namoonni amantaa keessaniin hafuurawwaa keessaniin qormaata keessa jirtan jiraachuu dandeessu ta'a. Waaqayyo isiniin jedha Abrahaam qormaati inni keessa ture waaqa isa argachuudhaaf inni keessa deeme waan ilaan turre. Garuu Waaqni itti dubbate dhumarratti. Jarra fuuraan dadhabdanii jirtanus yoo jiraattan Waaqayyo karaa kanaanis karaa biraatiinis isinitti dubbachaa jira jechuudha. Akka hafuurawwaadhaan cimtan, akka obsitanii harka Waaqayyo irraa eeggattan, harka kan biraa irraa eeggachuu hin danda'ama ta'a yeroodhaaf namoonni mana Waaqayyo keessatti obsanii eeguu ala dadhaban mee qooyi abaluu bira deema abaluu kanaaf qorichan dhabu jedhanii karaa adda addaa kan deeman jiru. Karaa kuni gabaabaatti itti dabaasa jedhanii dhimma isaanii guuttachuudhaaf ala deeman garuu yeroodhaaf waan barbaadan san argachuu danda'u garuu dhumarratti of dhabuun achi keessa jira jechuudha. Obsuun mana Waaqayyoo keessa inni jiru kun ijaan ilaalaa deemu. Namoota baay'ee ayyaana qaban waan lafa buusan amma dhumaatti ilaaluudhaaf Waaqayyo jara kaa'e baay'ee argina. Yaadattu namicha raajii Isaayyaas sana hiikaa ture namicha jaarsaa kitaaba hiikuun isaa kenname suni dubaroon durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan deessi isa jedhu sana la jijjiiru dubaroo isa jedhu sana dubartiin jedhee lafa kaa'e ergamaan Waaqayyoo dhufee jijjiiree dubaroo jedhee kaa'e lammata gaafa dhufee hiika sana laalu dubaroo yoon jedhee dubaroon hin deessi yoon jedhe maaltu harkaa fuudha ammas jedhee balleesseetu dubartiin ulfooftee deessi jedha Isaayyaas boqonnaa 7:14 irra isa jiru. Amma sana jalaa jijjiiru sadaffaa irratti ergamichi jijjiiree gadeemee booda gaafa inni jijjiiruuf dhufu hin balleessin jedheen ergamichi ija keetiin wanta kana amma argitutti du'aan hin fudhatamtu jedhee in eega jechuudha Waaqayyo. Kanaaf iyyuu namni kun Yesuus Kiristoos dhalatee guyyaa 8tti gaafa fuudhanii akka seera isaaniitti mukraabitti Yesuus Kiristoos geessanu haadha isaa harkaa fuudhee baatee
yaa Waaqayyo fayyinaati nu goota jabootiin argeera kanaan booda nagaggeessi lubbuu koo jedhee Waaqa isaatti galateeffate. Waan feene akka arginuuf Waaqayyo ija keenyaan yoo shakkina taane akka arginuuf umurii keenya irratti dabalee waan baay'ee nu agarsiisa. Galanni isaaf haa ta'u. Kana hundumaa kan arguu dandeenyu ala Waaqayyo duukaa buunu gaafa abboommii isaa eegnu fannoo keenya baannee gaafa isa duukaa buunu gaafa of dhiisnu of dhiisaa. Namoonni hawaasa gaggeessuun illee of dhiisuu baay'ee gaafachiisa. Baay'ee barbaachisa. Militarii keessatti yoo namoota addunyaa kana keessa jiran yoo laaltan, leadership addunyaa kana keessa jiru yoo laaltan, ofii isaaniitiif yoo ta'e hojii isa kan barbaade gadi bu'anii hojjetanii jiraachuu danda'u ta'a. Innumtiyyuu of kennuu barbaada jechuudha. Addunyaa kana irratti gaggeessuudhaaf gara hafuurawwaatti maa dhufnaan dachaa isaatiiyyuu itti gaafatamummaan jechuudha. Gati kanaatiif hawaasa gaggeessuudhaaf addunyaa kana irratti nama gaggeessuudhaaf leadership isa jennu gaggeessaa ta'uudhaaf fedhii dhuunfaa yookaan conflict of interest isa jedhan sana of keessaa balleessuun baay'ee barbaachisaa ta'ee al tokko tokko namoonni ego isaaniitiin qabamanii fedhii isaanii anan malee sanaan qabamanii vision missionii mul'atu sana ergaa dhaamsa mul'atu sana galmaan ga'uu ala dadhabanii ofiin of takaalan hojiin erkaa burjaajee badullee arginaa jechuudha. Akka nama Waaqayyootti immoo yommuu ta'an jalqaba of mo'achuu, of dhiisuu, kaayyoo sanaaf of qopheessanii waan Waaqayyo nutti kenne sana galmaan ga'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kiristaanaa kana keessatti immoo dachaa taanee fakkeenya taanee jara ifa taanee dukkanaan ibsaa ibsuu dandeenyu ta'uu qabna jechuudha. Soogidda taanee isa jireenya dhaayee jiru minyeessuu dandeenyu ta'uu qabna jechuudha. Dachaadhaan itti gaafatamummaan. Ollaan keenya maal nuun jedha? Hawaasni nu keessatti hirmannu maal nuun jedha? Ala baanee gallu bakka hojiitti maal nuun jedhu? Inni kun hundumtuu jarri kun ifa nuu ta'anii jiranii eega jarri kun dhufanii eebbargannee jirra nuun jedhu moo maali jarri kun maal jara akkamiiti maal isee kun isee akkamiiti maal inni kun isa akkamiiti nuun jedhu moo maal nama eebbisamaa nama gaarii ayyaanni isaayyuu hafuurri isaayyuu akkam namatti tola nuun jedhu achillee kun hin laallata jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyo akka nurratti hojjetuuf jechuudha. Of dhiisnee al tokko tokko of dhiisnee ala jedhamu challenge guddaa qaba. Keessumatti yeroo ammaa attuun yeroo baay'ate, saamtuun yeroo baay'ate, fedhii dhuunfaa isaanii seentar godhanii namoonni meeshaa addunyaa kanarra jira jedhamu kaasanii walitti dhukaasanii fedhii isaanii guuttachuuf deeman yommuu jiranutti inni akka kanaa kiristaanota keessatti isa tokko qabdu isa lama qabdu yoo jiraate isa tokko hin qabneef kenni ala jedhamu maaliin jijjiirra dareessa booda isuma waan torban guutuu uffadhaa jedhee si gaafachuu danda'a maal goota isa kanarratti yoo kottuute amma namee wanta kana na gargaariiti maayilii tokko naa deemisiin jedhe ati immoo tole jedhe ergaa fudhadhuuti maayilii lama deemiif siin jedhamma wangeelli hingoonaa kana duwwaa miti. Yoo tokko dhufee kaballaadhaan kara mirga kee kana si kabalee deeme kottu deebiiti kunoo bitaanis si jira jedhiiti bitaa kenni fi siin jira hingootaa kana maal jechuudha kun. Egaa Waaqayyo duukaa bu'uun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'uun ofirraanfachuu akkaataa isa kana immoo ittiin eegsifattu akka dhuunfaa keetitti akka maatii keetitti si jalaa haadha manaa kee tokko dhufee yoo kaballe. Abbattee ilaaltee tokko kunoo mirgaan kabaltee kottu bitaas dabaleef yoo jettee maatii manaa kee na jaallata namni kun nama Waaqayyooti anarratti kunoo eebbargati siin jettee si ilaalti moo duriyyuu sababa barbaadaaf na tumsiisa siin jettee bultii keessa jalaa eegiti. Yoo kara biraatiin ilma kee intala kee mana kee keessaa dhufee tokko si jalaa kabale si jalaa ifate ija amaatii si jalaa ilaale akka abbaa warraa tokkotti akka haadha warraa tokkotti maal sitti dhagaa?
inni kun immoo wangeela kana wajjin akkamitti araarsitee jiraatti akka sabaatti immoo akka waloo tokkotti immoo namni eenyummaa keenya yoo tuffate yoo arrabse nu keessaa tokko fuudhee yoo ajjeese tokko nu jalaa fuudhee yoo hidhe yoo daraare rakkina irra geessise qabeenya isaa saamee jalaa mancaase mana duwwaa qeesaa duwwaatti hambisee yoo ari'ate maal goota kottu mandarri biraas immoo tu qabne jira kottu isa kanas immoo akkana naa godhe jettaani nama waaqayyoo tetteemoo maal goota ni kun isa kanaa wajjin sirriidhumatti wangeela kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Of dhiisii ala jedhu sana isa dhuunfaa keetii sana dhiigoo kee dhiisii ala jedhu sana akka maatii keetiitti waan sirra ga'u akka jaalallee keetti abbaa manaa kee haadha manaa kee irratti sirra ga'u akkamitti haandil goota akkamitti qabdee keessummeessita akka waasawaa waliin jiraatutti akkamitti keessummeessita inni kun baay'ee gadi fagoo ilaaluu nu barbaachisa jechuudha. Maaliif fedhiin addunyaa kanaa yeroo ammaa kana akkaataan addunyaan ittiin ariifatee fiigaa jiru akkaataa addunyaan ittiin jijjiiramni fiigaa jiru seera safuu wanti jedhamu amma seera tumannee jirra kanaan dura waliin qocannee jirra seera akkanaa godhannee jira hin jiru hundumtuu of baasuudhaaf fiigaa jira si'achiin yeroon akka kanaa waggaa 50 waggaa 100 yeroo dhufuu kana ati immoo akkamitti qophooftee sammuu keessa eegda qilleensa yeroo kana raasamuu keessaa sammuu kee akkamitti eegda laphee kee akkamitti eegda afuurawwaa kee akkamitti eegda utuu amantaa keetiin irraafamin jechuudha. Akka lolaa kan lola'utu jira yeroo amma akka qilleensaa kan qilleensa'u jira miidiyaa kana yoo argitan tiiktookii kana yuutuubii kana sooshaal miidiyaa kana yoo argitan irraasamaa si'achiin ganama guyyaa saatiidhaan jijjiiramee fiigama yeroo akka kanaa kana keessa wanta tiyyaanne wanti duratti fagootti ilaaltee kabajatti hortu amma qullaasaa fuuldura keetti dhufaa jira maal jetta lasa keessi kee hubannoon kee gati kanaatiif odeeffannoon yaa'aa jiru kun immoo akkuma lolaa akkuma bokkaa gati dhufaa jiruuf isa keessaa isa dhugaan taane addaan baasuun yeroo fudhatu kana lakki aan iddoo miidiyaa hawaasaa kana dhiisee jira ala jettu immoo egaa isa amaatu cimee dhufaa jira jetteetiyyuu amaan dhufettee ala jedhuufattu immoo inni gaariin immoo keessa si jala darbuuf jira isa kana akkamitti xinxiiltee isa sii ta'u keessaa baafattee ilaalta. Inni kun immoo akkamitti waaqayyo wajjin deemuu keetii wajjin walitti si buusamoo gara waaqayyootti si fida. Isa kana ka'umsi keenyas waaqayyo duukaa bu'uu amma sooshaal miidiyaa kana duukaa bu'uu fooloo miisiin jedha inni kaan yuutuubii koo fooloo miisiin jedha inni kaan immoo feesbuukii fooloo miisiin waaqayyo fooloo miisiin jedhee jira kottu na duukaa bu'iisiin jedhee jira. Isa kam duukaa buuteetu isa kam immoo dhiista. Isa kamiin immoo akkaataa kamiin duukaa deemta jireenyi kee eebba akka argatu jireenya qulqullootaa keessaan akka deemtu jireenya abaabilee akaakileen keenya ittiin eebba argatan utuu akkammaa lallabaan hin baay'atin qeesiin gaggeessaan amantii utuu hin baay'atin eebba argatanii keessa turan sana uumaaf uumamaa wajjin wal qabatanii akkaataa sammuun isaaniis tasgabbaa'ee qeessaanis alliif manni isaanii eebbifamee ittiin jiraatee sana nuyis immoo ijoollee keenyatti dabarsinee eebba sana fudhannee ijoollee keenyatti dabarsinee akkamitti jiraachuu dandeenya. Isa kananni guddaan kan walitti nu fidu jechuudha. Barumsa sakaan, beekumsa sakaan, akkaataa manatti bulshattan, akkaataa jireenya keessatti bulshattan hundumti keessan karaa adda addaatiin argattu. Kanaaf manni kiristaanaa isiniin gara waaqayyoon akkaataa ittiin ilaaltan akkaataa jireenya furawwaatiin ittiin cimtan eegsisuun oolota waaqayyoo yeroo yeroodhaan karaa irra deeman agarsiisuun baay'ee barbaachisaa gatii ta'eera. Kanaaf qulqulluun Daawit faarsaa isaa 119 boqonnaa 133 irratti faarsaa Daawit 119 lakkoofsa 133 irratti kottee miilla kootii akka jecha keetiitti akka deemu yaa waaqayyo na gargaarii jedha. Nan deema la jettu kottee miilla keessa keessa jeta garamitti deema. Nan deema la jettu waaqayyo akka jecha isaatti yoo si gargaaruu dhabaate garati deemtu garri hundumtuu namni lafa deemu hin beekne karaan hundumtuu sabaasaa jedhu miti.
Lammi lafa deemuun beenne karaan hundumtuu isa baasa. Karaadhuma hundarra deemuudha. Karuma argate irra deema. Isa baasa. Maaliif bakka ga'uun beeku, bakka deemuun beeku gatii ta'eera. Namni bakka deemu beeku garuu kallattiin isa baasu kam akka ta'e hubachaa deemu qaba jechuudha. Kanaaf GPS keenya irratti utoo tokko kaaneen deemin indeemna lafa jennu GPS keenya irratti guuttanna. Isa booda isaaniyyuu drive gochuu jalqabna. Isaan oofuu jalqabna. Daandii hundumtuu nu fuudhee deemuu hin danda'u. Garuu daandiin jira. Isa tokko gadhiisnaa, isa tokkotti qallaa, isa tokko raammoo, isa tokkotti jallannaa, isa tokkotti jallanne asitti jenneetu bakka yaadne sana geenya jechuudha. Jireenya hafuura hawaasa akkanuma. Miilla keenyaaf, adeemsa keenyaaf Waaqayyo akka jechasaa yoo nu gaggeesse addunyaa kana keessatti jireenya la jiraannu garraamii akka eenyu akka gugee abshaala keenyu akka boofaa nu jedhee mallattoo kan laman mudutti meelaala kun immoo abshaalummaa akkaataa jireenya lafa kanarraati. Garraamii akka gugee taanee abshaala akka boofaa taanee jireenya lafa kanarraa akkaataa ittiin jiraannu jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf al tokko tokko namatti murteessuurraa yeroo hundumaa iji keenya akka of ilaalu jechuudha. Namni suni akkaataatti dhufee waan itti dhufe keessa darbu karaa adda addaa tooftaa adda addaatiin darbuu danda'a. Isuma sanayyuu darbuu kan dandeessu yoo Waaqayyo sitti mul'iseedha mala. Abshaalummaa sana sammuun kee banaa ta'ee yoo Waaqayyo sitti mul'iseeyyuu ofii keetii, maatii keetii, saba keessa ceesista. Isumayyuu yoo Rabbi qaroomina sii kenne, yoo dursitee akka waan sirra ga'u akka ilaaltu ija kee sii bane, waan sitti dhufaa jiru sana fagootti ilaaltee irraa akkamitti akka gortee akkamitti akka deemtu keessa akka baatu Waaqayyo sitti agarsiisa. Inni kun laphee banamaa ta'uu, sammuu banamaa ta'uu, sammuu of qulqullaa'e, hafuura of qulqullaa'e gaggeeffamuu baay'ee barbaachisa jechuudha. Isa kana Waaqayyo kanarra bulu laphee qulqulluu barbaada Waaqayyo. Sammuu qulqulluu barbaada Waaqayyo. Kana malee baay'ee argineerra namoonni kiyyoo ofii isaaniitii kaa'aniin ala qabaman. Harka isaaniitiin kiyyoo kaa'anii ofii isaaniitiin kiyyoo sana owwaalanii diinaaf jedhanii owwaalanii ofii isaaniitii deemanii qabamu. Ofii kaa'anii ilaala. Harki isaanii kaa'ee kiyyoo sanaaf miilli isaanii ala qabamu maal jettu kun? Rabbi kanarraa nama eegu. Inni kaan boolla qooffaree diina isaa owwaaluun boolla qooffaree gadi fageessee qooffaree achiisumatu keessa galee du'a. Kanarraa Rabbi nu haa eegu. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo akka sabaattis akka dhuunfaa keenyattis akka maatii keenyattis Waaqayyoon jireenya keenya keessatti kan hordofnee isa duukaa buunu isa faana buunu si malee waan qabnu yaa Waaqayyo firan qabnu. Gubbaa samii lafa kanarraa firan qabnu si duwwaa qabna yaa Waaqayyo inni nu gargaari. Maali akka sabaatoo si baay'eedha miliyoona meeqa wattaandara meeqa qabdu maali yoo jettani lakki. Waaqayyo yoo naman gargaarre baay'inni wattaandara biyya eeguu hin danda'uu jedha. Kanaaf Waaqayyo yoo si ibse Waaqayyo yoo si wajjin ta'e utuu ati waan jedhin isa duudhaadhaaf Waaqa gungumaa jedhamaa miti. Isa waasa'uu hin dandeenyeef illee jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo waan hojii dinqisiisaa hojjechuu danda'a. Kanaaf isa duukaa deemna jechuudha. Kanaaf isa duukaa deemna. Kanaaf isa duukaa buuna. Kanaaf gammanna. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo waan baay'ee godheera. Waan raajii gurguddaa godhee jira. Galanni isaaf haa ta'u. Injifannoo gurguddaa Waaqayyo godhee jira. Waan akka namaatti keessa darbuu hin dandeenye kiyyoo caccabsee Waaqayyo jireenyaan baanee akka jiran nu taasisee jira. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo lapheen keenya Waaqayyoodhaaf faarfata. Iji keenya imimmaan guutama. Maddii keenyarra imimmaan gammachuutu gadi bu'a jechuudha.
maaliif hojii waaqayyoo guddaa gatii ta'eedhaaf kanaaf gara isaatti deemna kottaa gara koo kan inni jedhu kanaaf kottaa jarri ba'anii isinitti baay'ate iyyuu kottaa jarri cubbuu keessa jira jettanis kottaa jarri dhukkubsannee irra jettanis kottaa jarri dadhabnee jirra jettanis kottaa manni kun kan keessan hundaati anabbaa keessan hundaati kottaa haala gara koo dhuftan immoo ba'aa keessan isinirraa salphisanii waaqayyo galanni isaaf haa ta'u namni seenaa duriitiin nu beekata namni seenaa cubbuu seenaa dadhabuu sanaan nu beekata seenaa addunyaa keessa jiru nu beekata waaqayyo garuu eenyummaa keenya sahaaraatiin nu beeka galanni isaaf haa ta'u isatu nu waame isatu nu jaallate gara koo kan nuuf immoo dabarsee gara bakkeetti hin baasu nuun jedhee jira maatiiwwan waaqayyoo kanaaf eenyu keenya iyyuu gara bakkeetti hin darbatamnu jechuudha mana waaqayyoo keessatti ala baay'ee namoonni ammamtaa mana waaqayyoo keessa turan umurii isaanii lakkaa'anii isa haaraa dhufe dhiibuudhaaf yookaan dogongora namaa arganii achi darbachuudhaaf kan deeman baay'ee jiraachuu danda'u inni kaan asii achi jedhee asii anatu kana godhaa miidiyaa kanarratti dhaggeeffattan yeroo ammaa kana qormaata guddaa keessa gallee jirra akkaataatti fayyadamnu tun beekin miidiyaa kanatti nu kan barre qeessinaa masoo balabaabsoo no maaloo jennee baranne durri gaafa innaa waa'ee qeesii kanasuma magaalajaa keessatti fixaa jedhamnee baranne amma tiktookiin dhufe jira keenya namni diraamaa guutuyyuu ilaaluudhaaf yeroo dhabeetu waan isa kolfisiisu waa fidee walitti bubuusee isa diraamaa isaanii tokko hojjetamu keessa isee nama kolfisiistu daqiiqaa tokko lamaa sana walitti fidee fixeera isa kan biraatti mucaa jechuudha. Yeroo kana keessa kunoo akka jiru bukoon bakkeetti ba'aa jira jechuudha. Ilaala. Alakka kana ta'u ammam amantaa keenyaan cimna. Annan gaddal tokko ijoolleen masqala isaanii kiristinnaa itti ka'an sana darbatanii ofirraa kutanii ala deeman akkana ta'uu barbaachisu jara keenya. Akkana ta'uu barbaachisu. Ba'aaf bu'ii kana keessa amantaa keenyaan cimuu baay'ee nu barbaachisa. Haala amma keessa deemaa jiramutti waan sirraachuu qabu wal qabanneetu sirreessineetu mana amantaa keenyaa qulqulleessinee akka waaqaaf ta'u akka jecha waaqayyoodhaaf ta'utti of sirreessaa hundumti keenyaa deemna malee tokkoon achi keessaa of buusanii deemuun eenyuuf hin fayyadu nama sanaafis hin fayyadu jechuudha. Maatiiwwan waaqayyo. Kanaaf waaqayyo kunoo akka nuti akkanaa nuuf eega malee tummaa nageenya miti leeyarii baay'eedhaan biyya isaanii eeggatu miti biyyoonni guddatan kun amma biyya fagoodhaan yoo itti dhukaasamee waan yerarraa ittisu nu hin beeknu nu qilleensuma arginaa si ol gaafa jennu wanta arginu hin jiru. Garuu amma jara biyyoota gurguddatan kana gaafa walitti dhukaasan argaa jirra. Alaarmiin iyyaa ooleetu waan itti darbatame akka biddaa fagoorraa itti dhufe sanaa duukaa bu'eetu biyyu qilleensuma irratti hambisa. Akka kana nu hambisaa jira jechuudha. Hafuuraan waan ayyoo cimne waaqayyo. Ilaa amma yeroo ammaa kana eegumsa waaqayyoo protection yookaan spiritual protection jedhu isa hafuuraan waan waaqayyo nu marsee eeguu kana akka tasaatti ilaalinaa jira keenya. Asitti wal qabannee akka kana waaqa kadhachuun keenya asii ala jiru waan baay'ee irraa nu eega. Waaqaaf galanna ta'u. Maatii keenya eega. Tokkummaa keenya nu eega. Biyya keenya nu eega. Kanaaf walitti dhufuu keenya kan dhiisne walitti dhufnee hundumti keenya immoo waaqayyoon haa hordofu. Isa duukaa adeemnu. Qormaanni yoo jiraate illee hin mo'anna. Inni addunyaa kana mo'atee kan jiru gatii ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf wangeelaa Yohaannis boqonnaa 8:12 irratti inni nu waame ifa akka ta'ee fi gara ifaatti akka baanuuf waamamanii jirra. Gatii kanaatiif isa duwwaa miti. Nuyi hafuuraan waadhaan jiraanna. Galaatiyaa boqonnaa 5:25 irratti nu hafuuraan waadhaan jiraanna. Jireenya hafuuraan waa sanaan iyyuu eegamnee hafuurri waaqayyoo nu eegee jiraanna. Kana manuu barbaachisa. Kana malee garuu hafuurri qulqulluun akka jiru hafuurri amaan isa addunyaa kanarra gatii jiruuf jireenya hafuuraan waa keenyaa qormaata keessa nu jalaa galche jechuudha. Al tokko immoo hafuuraan waadhaan jalqabanii namoonni fooniin fixanus jiru. Isa kanas akka hin taane. Nama laalanii kan dhufanii yommuu waa tokko argan immoo kan deebi'anus jiru. Kanas immoo akka hin taane. Yeroo hundumaa isa fannoo irratti fannifamee nu du'ee du'a mootee ka'ee nuyis immoo ijoollee mu'ataa ijoollee mu'aata
du'a mo'atee akka taane mul'isuudhaaf akka dandeenyutti isa laallee deddeebi'uu qabna malee nama laallee deddeebi'uu hin qabnu jechuudha. Seenaan nu mana Waaqayyoo keessatti waggaa 50, waggaa 20, waggaa 30 jedhamu sun isatti hin deddeebineedha. Arra dhufee yaadattuu namicha safannoo irratti fannifamee sana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ture sana yaadattuu isa bitaadhaaf mirgaan fannifame keessaa inni kara mirgaa jiru alaa aduun ba'uusee sana dhowwattee dukkana buustu urjiin samiirraa lafatti harca'an ala lafti raasamu ala lafta walaafaan sabanee jiru waan raajii sana hunda argee inni karaa bitaatiin jiru mee gooftaa ati yoo gooftaa taate ofis fayyisite nuus nu fayyisiitti jedhee arrabse inni gara mirgaa jiru sun immoo yaa gooftaa tutun deebiin riyaasaa isa wajjin saamaa hataa ture sanaan maal namichi ammallee fannifamtee aasaa badii akkanaan dhiistu ati fannoo irratti fannifamtee ammallee waan badii akkanaa haasoftaa maal nama akkanaa jedheetu isa walakkaa irratti fannifamee jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin yaa gooftaa mootummaa keetiin yemmuu dhuftu na yaadadhu jedheen kan duwwaa jedheen fannoo irratti dhuguma siin jedheen achirratti yeroo sana Waaqayyo dhuguma siin jedheen Yesuus Kiristoos yeroo sanatti ati guyyaa kana mootummaa koo ana wajjin jiraattatti jedhe galanni isaaf haa ta'u. Kana gatii kanaatiif fayyinni keenya manni Waaqayyoo hundaaf oddoo qaba gatii ta'eedhaaf jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo akkanaan wal ilaallee wal Waaqayyoon duukaa bu'uu itti cimuu qabna jechuudha. Ijoollee keenya Waaqayyo akka nu eebbisu, maatii keenya akka nu eebbisu, bultii keenya akka nu eebbisu, abbaa manaa haadha manaa qabnu jaalalaan akka Waaqayyo nu jiraachisu. Tokkummaa keenya molaalee nageenya nu kennee biyya keenyas uummata keenyas nagaa akka nu godhu waliin akkanaan Waaqa duukaa buunee amaarraa of eegnee yaa Rabbi nu eegi jennee bara amma kana raasamaa jiru kana keessa wal cinnee ba'uun baay'ee nu barbaachisa. Egaa Waaqayyo duukaa bu'uudhaaf namoota bu'anii bu'aa guddaa argatan namoota immoo isa duukaa bu'uu jalqabanii immoo akka Deemaas akka Yihuudaa boodatti immoo deebi'an utuu kaasneemmaa seenaan isaa baay'ee dheerata jechuudha. Garuu jara mo'atan ilaallee amantaadhaan amma dhumaatti akka cimnu fedhii Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kan nu jalqabsiisee immoo nu xumursiisee abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokkoof galanni isaaf haa ta'u. Waaqa nu barfatee Waaqa nu barsiifatee galanni guddaan haa ta'u. Abbaan keenya akka gaariitti wangeela keessaa caqasanii nu barsiisaniiru Waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessisu. Waaqayyo hunduma keenya dhageenyee nama itti fayyinu Waaqayyo nu haa taasisu.